Shamarka fuun daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kutaawwan addunyaa garaa garaa irraa tooftaawwan isin danda'amu maraa warri nu hordoftan nagaa isiniin jennee jirra. Kun qophii keenya odeessaalee ka kibxataati. Qophii keenya odeessaalee har'aatiin akkuma yeroo hundaa ajandaawwan jajjaboo irraa mari'annu qabannee istuudiyootti argamnee jirra. Abrahaam Birruu, Guyyoo Ariifuu fi Yuhun Ingidaa qophii kana keessummeessuudhaan isin waliin turaa hanga xumuraatti nu waliin turaa isiniin jenna baga dhuftan. Jalqaba irratti ajandaan keenya ka lixa Itoophiyaadha hawaasa Matakkal keessa jiraatu irratti ka xiyyeeffatu ta'a. Uummati Oromoo Matakkal keessa jiru addatti irratti xiyyeeffatamee tibbana hidhaan jumlaa irratti raawwatamaa jira. Haga guyyaa irratti guyyoota lamaan darban keessatti uummati Oromoo Matakkal 200 ol hidhamuu isaanii dhageenyee jirra. Kanaan jalqabna. Tolheetiyaan Suudaan ammoo gara kibbaa fi kibba baha Oromiyaatti imalla gaa uummanni kibbaa fi kibba baha Oromiyaa hongee hamaadhaan rukutamee jiraachuun ni beekama. Yeroo ammaa bakka tokko tokkotti roobni roobuu jalqabee jira. Haa ta'uti roobni roobaa jiru kunis gahaa miti yaada jedhu qabu ogeeyyiin meteoroloojii saayinsiin meteoroloojiis fuulduraaf illee hanqinni roobaa yeroo arfaffaadhaaf mudachuu danda'a hawaasa kanaa jechuudhaan yaaddoo isaa ibseeti kan jiru. Uummanni miiliyoona 16tti tilmaamamu sababa hongee kanaatiin Itoophiyaa, Keeniyaa fi Soomaaliyaa keessatti gargaarsa midhaan nyaataa eeggataa jiraachuun ibsa gabaasni kun dhimma kana bal'isnee ilaallaa itti aansine. Kan maleellee karaa mootummaa Oromiyaadhaa keessumaa koomishinii ittisa balaa Oromiyaadhaa beeladootii hongeedhaan sababa hongee waggaa kanaatiin gara beeladaan miiliyoona 1.3 ka ta'u dhumuu isaanii miidiyaaleen gabaasaati jiranii isallee hinaasofna jechuudha. Hongeen kun dhiibbaa namaa fi beelada irra dhaqqabsiisaa jiru sadaffaa irratti lixa Oromiyaatiin wal qabate namooti baay'een sababa rakkoo nageenyaatiin buqqaa jiru. Warra buqqasuun ammoo mootummaan naannoo Oromiyaas ta'e kan federaalas qubin qabu uummata rakkatan kan gargaaruuf yuunivarsiitiin Wallaggaa dhiyootaan gargaarsa uummata walitti qabdee yaa hojjettootii dhaabbatichaa uummata gargaaruu jiru. As kanallee gabaabsine irra dubbanna. Dhumarratti immoo waajirri dantaa alaa Tigraay hawaasi Oromoo qabsoo itti jiru ni deeggarra ka jedhu ibsa baasanii jiran. Ibsa sanas yeroo argan gabaabsine irraa mari'anna. Jalqaba irratti dubbii Matakkaliin eegalla. Hawaasi Matakkal waggoota 3 darbaniif rakkoo hamaa keessa turee jira. Rakkoon kun hin dhaabbanne haa ta'uti garuu bifa haarawaan amma Matakkal keessatti ayyaana Faasikaa barii hawaasi Oromoo dhiibbaa jajjabduu jala jira. Hawaasa kana keessa ammoo namooti dhageettii qaban abbootiin gadaa, maanguddoonni, barsiisonni, barattooti, daldaltooti fi abbootiin qabeenyaa walumaa galatti dhiiroti dhageettii qaban Matakkal keessa ka jiraatan hawaasi Oromoo walumatti 216 haga sa'aatii odeessa kana isinitti nutti hidhamuu isaanii dhageenye jirra. Kuni ka'umsa maalii akka qabu waggootaaf walitti himaa turre. Haa ta'uti garuu haalli amma isaan keessa jiranis hedduu yaaddeessaadha. Kuni ka argitan abbaa gadaa Matakkal ka hawaasa Oromoo Matakkal jechuudha. Obbo Dabaloo Hiikaati. Namni kun ji'oota 8 fi mana hidhaa keessa ture. Bara darbe yeroo kanatti mana hidhaatii bahuu isaanii yaadannaa. Warri amma hidhaman kun gari caalan isaanis ji'oota hedduudhaaf mana hidhaa warra turanii fi mana hidhaatii immoo wabiidhaan ba'anii ammas deebi'anii jumlaadhaan hidhamaatii jiranii. Akka odeessa gamasii dhagaa jirrutti irra caalaa amma kan irratti xiyyeeffatamee jiru namoota dhageettii qabanii fi dhiirota irratti xiyyeeffatamee haleellaan jabaan raawwatamaa akka jirudha. Kanarratti osoo mari'annee ajandaa keenya lammaffaatti dabarre. Yaa opereeshiniin amma uummata Oromoo hidhuu jiran kun qaama opereeshinii waraana Oromiyaa irra labsameeti. Waggaa guutuuf uummata Oromoo hidhama ture, jeefama ture, buqqaa ture, waan addaatii miti. Jidduu tan keessa ammoo hin jabaate. Waraana Oromiyaa irratti waraan bilisummaa Oromoo balleessin jette gareen bilxiginnaa waraan labsitas uummati qulqullichi baay'inaan lakkoofsa olaanaan hidhamaa jiraachuu irra dubbachaa ture jechuudha. Bakka baay'ee tammaan tana maqumshaan jedhan suni giraawundi godhatanii uummata qulqullicha namoota hedduu waggaa namoota hedduun midhaman kun namoota yeroo dheeraa fi dhaqee turanii kutaal Oromiyaa bakka gargaraatti aawwan dabalate jaarsa jaartii dabalate daa'imman tan dhalatilee dabalate guutuma guutuutti guranii dhagguruu jiranii jechuudha. Matakkal keessatti ammoo inni kun nammaatti jechuudha. Naannolee Itoophiyaa bakka 3 Ghostland lafa jechuun ni dandeenya. Lafa ammaan tan ilmi nama keessatti akka lakkoofsa olaanaan dhuma jiru lafa ilmi nama keessa miidhama jiru keessa Tigraay Oromiyaa taanse naannoon Matakkal kun Gumuuz keessatti uummati qe'amamtu jira jechuudha. Uummati Oromoo illee ta'uufin dubbata. Ta Tigraay ammoo addunyaatti recognition waan argatee baay'ee irra dubbachaa turanii.
uummatni ammoo recognition aduna argatiin baay'ee miidhamu uummata Matakkal kan waan taateef nulleen akka OMN waan irra deebifne waa'ee Matakkal kan dubbannuuf miidiyaan bira ka dubbatin jiru warri gabaas Itoophiyaan dhimma kanaan qabdu jechuudha kun interest isaanii waan hin ta'in waan ta'eef kanaaf irra dubbannaa jechuudha khaanii khaumsisaa maalii yoo jenne khaumsisaa maal seeta finciltoota lamatti yookaan maani gareen extremist taata lamatti achi wal ga'ee tajalqaba garee finxaalayyaa Amaaraati gareen finxaalayyaa Amaaraa interest guddoo labsuun qabdi laga guddaa baay'ee wal qabate naannoo Beenishaangumuus guutuma guutuu liqimsu barbaaddi kanaaf wagga guutuu achi namijeessa baatee jechuudha nam guba baatee namijeessa baatee yakkooti hamaamaan Tigraay keessatti dalagaman achi dalagamanii jiran jechuudha gumuus keessa sun keessa tokko ilma namaa adoonni iyyuu adoonni boo'u nam lubbuun kee jiru nam jira biddaan gubanii jechuudha gaaf guban ammoo hadhaabate gubsiis raayyaattis biyya Itoophiyaa jechuudha jagnaa Itoophiyaa makalaakaa saraawut jedhanii gubsiise naannoo kan keessatti yakkin dalagamin hin jiru qulqullooti hidhamuun meebi wam diqqoodhaan wam salphaadhaan ilaadam gumuus callaa keessa duntaan bakka baay'eetti hidhamuun carraa qabeessotaatti hidhamtam ijjeefamu ibiddaan gubachuu waan taateef carraanii naannoon gumuus sun keessuma Matakkal xiyyeeffannoo addaatiin haleela jajjabdu jal jirti jechuudha. Finxaalayyaa Amaaraa tarmadhaa arma ammoo gareen Abiyyi Ahmad shifta lama jechuudha. Shifta maqaa wanniitiin of jaarti shifta maqaa paartiitiin of jaarti tumat gaaga'u jira jechuudha. Maqaa garaagaraatiin haasochoon malee humnoonni Matakkal keessatti goolama hawaasaa hordofsiisaa jiran kun kaayyoon isaanii tokkumadha jechuudhaaf hin dandeessa yookaan ergama qaama tokko baataniiti kan isaanii socho'anii erguma bulchiinsi Abiyyi Ahmed gara aangootti dhufee uummanni Matakkal qe'ee irratti nagaa argatee hin beeku. Oromoos jedhi Gumuzis jedhi inni kan tarii harkirra qabamuu danda'a hin beeknu yookaan isaan keessattis wal ijaaranii isaaniinis warma bifa kanaan hawaasaa goolu keessa jiraachuun malu sadarkaa hawaasaatti kana jechuudha baannus qaamoleen rakkoo guddaa qaban hawaasuma faannoo jedhanii achi keessatti wal ijaaraniinis kan naannoo Amaaraarraa fe'amanii dhaqaniinis rakkoon garaagaraan mudataa turee jira keessumaa kan Oromoo Walloo ammoo kan Oromoo Matakkal ammoo daangaa darbeeti kan inni jiru akkuma guyyoonuu jalqaba irratti kaase Oromiyaa keessa yookaan qaama Oromiyaa jedhamee ibsamu keessa qofatti miti kan inni rakkoo argaa jiru Oromoo Walloo dararama hamaa inni argaa jiru ni beekna Matakkal keessatti dararamni ulfaataan walirraa hin cinne guyyaadhaa gara guyyaatti uummata kana mudataa jira guyyaadhaa gara guyyaatti dhalli namaa ajjeefama inni kan butama nukkaanfama inni kan daandiirra qabamee sababa Oromummaa isaatiin gochoonni ciigaasisoon meeqarratti raawwatamu haga yoonaatti hagar'aatti furmaata argachuudhaaf hin dandeenye uummanni Matakkal hidhaan gidduu kanaa waan addaatii jechuudhaan kan isaan kaasaa turan dhalattoonni Oromoo dhiira ta'uuf Oromoo ta'uu qofatu si hiisisaa jechuudhaan dhalattoonni garas jiran wanti isaan kaasaa turan illee ni jira. Yeroo kanatti maaliifidha kan isin irratti fuulleeffatame jechuudhaan gaaffii dhihaateef illee tokkoffaa uummanni kun qonnatti deemaadha kan inni jiru qonni gannaa dhufaati kan jiru yeroo kanatti qotee bulaan qeesaa ooyiruu isaa kanadha kan inni qopheeffatu kaayyoo dhumti weerara lafa Matakkal lafa Oromoo Matakkal irratti raawwatamaa jiru ammoo uummaticha guutuutti buqqisanii ofii laficha dhuunfachuudha uummanni kun akka qotatu akka irraa jiraatu hin barbaadamu kanaaf egeree isaa mancaasuutu barbaadama akka inni qotatu hin barbaadamu akka inni buqqee baduudha kan barbaadamu maaf buqqa'uu diddanii waan jedhuufaa sababa kanaan akka hidhaa jiranidha kan isaan ibsaa jiranii egaa kaayyoon weerara tibbanaa kaayyoon saamicha tibbanaa kaayyoon hidhaa ajjeechaa tibbanaa uummanni kun maaliif qeesaarraa gadhiisee buqqee baduudhaaf dide maaliif as taa'ee qotata maaliif dinagdee qabatee itti fufa waan jedhu fakkaata akka jiraattonni dubbatanitti haalli qabiinsa isaaniillee hedduu yaaddessaa ta'uudha kan isaan himan daandiirra qullaa deemsisanii qullaa foqoqsiisanii akka gara hafaa jiran kana faadha wanti argaa jirru. Yaa waan baay'ee nama qaanessaati maanguddoota amma abbootii gadaafaa nama guddaa safuu karaa hin qabneen irratti xiyyeeffatanii karaa irratti miila jilbiibbiidhaan oofanii magaalaa keessatti reebicha maan irratti raawwatamaa akka jiru kan dhaga'e warri kun haayidaman malee maatiin isaanii immoo saamichaaf saaxilamaa akka jiran warra dhiiraa hidhaniiru dubartooti immoo mana keessatti maallaqa guddaa kaaznaa daldaltootaa fi abbootii qabeenyaa akkasumas hawaasni kun qabu hunda itti dudanii saamaa akka jiranidha ka miilana kana wanni adda godhu haleella armaan duraarraa akka achirraa dhageenyetti tokkoffaa armaan dura humnoota Amaaraati naannoo kanatti haleellaa irra deddeebiin kan raawwataa turanii garuu tibbana warri haleellaa raawwataa jiran garee kumaandoo kan mootummaan federaalaa bobbaaseedha kan achirraa dhagaatii jirru gareen kun egaa tibbana opereeshinii
Oromiyaa irratti labsame hordofee garas bobba'uu isaaniiti kan dhageenye humnooti Amaaraas armaan dura yakkota sukkanneessoo naannoo sana dalagaa turanii hawaasi kun humnooti federaalaa gaaf seenan abdii qabu iyyuu tureedhaan akka dhagaa turretti maaliifi loogiin gama kanaan hin jiraatu armaan dura humnoota Amaaraatti kan duratti xiyyeeffatanii eenyummaa keenyaan nu miidhaa turanii ka jedhudha haa ta'u garuu warri kunis deebisanii gochuma wal fakkaataa raawwataa jiran. Kanaafuu haleellaan armaan dura turee fi ka amma jiru humnoota Amaaraa fi humnoota mootummaa federaalaa gidduu gaarummaan hin jiru jechuudha. Against Oromo kanarraa kan hubachuu dandeenyu. Magaalota baadiyyaa qulqulleessuudhaaf armaan dura sochii humnoota waraana bilisummaa Oromoo kana balleessuudhaaf humnoota naannoo sana keessatti hidhatanii baadiyyaa fi magaalaa keessa socho'an balleessuudhaaf hawaasi gara ma'akalii yookiin giddugaleessaatti gara magaalaatti akka buqqa'u dhiibbaa guddaatu godhamaa ture. Uummata miiliyoona walakkaa baadiyyaa keessaa godina tokko keessaa buqqiftee gara magaalaatti akkamiin akka deebistu gaafii ta'ullee warri amma hidhaman kun amma warruma immoo magaala jirudha. Warruma immoo mana keessa jiranidha. Armaan dura immoo wabii dhuunfaa isaaniitiin waggaa tokko dura yaadatta guyyoo odeessaalee keenya irratti gaafa isaan ba'anii odeessa kana qindeessinee turre namooti baay'een yeroo sana hidhaman wabii dhuunfaa isaaniitiin wabiin namaallee kan maallaqaallee osoo hin barbaachisin wabii mataa isaaniitiin akka gallakkifaman jedhee murtoo komaandi poostii naannoo sanatti godheen gallakkifamanii amma immoo badii tokko malee jeequmsi tokko oduu magaalaa keessa hin jiraatin wanni tokko osoo hin dalagamin addatti Oromoota mataa Oromoota aan irratti xiyyeeffatamee yeroo kanatti yeroo oomishaaf murteessaa ta'e kanarratti irratti xiyyeeffatamee hidhaan gaggeeffamaa jira. Hidhaa qofa osoo hin taane sabooti kan biroo akka uummata kanarratti kaka'anii saaman hojiin hojjetamaa jiru laayyoo miti. Ani sirni bilxiginnaa kana waan inni yaadu waaquma beeku waan inni yaadu yoo akka nam sammuu namaati yoo machoofte fa baangi fa ganja fa nyaatetti hin yaadini akka nam sammuu qabuutti yaaduu hin dandeetu gochi walli daragu. Maal seeta manidhaa yoodhani manidhaa durii illee jira society durii illee keessa jira manidhaa jechuun maal jedhan maarrama biyya jedhan afaayyoo sirreessa man sirreessaa jechuun man sirreessaa jechuun bakka namni waa balleessu tokko yakka hojjetu tokko itti galee karaa seera qabeessa ta'een maani paanishmantii yookaan murtee irra murtooftu fudhatee itti baratee bajedhamee amanama. Barana jaarsaa uleen deem qabdee manidhaa galchite daa'ima ji sadiifa hagana jiinguutiin fa qabdee ite maal barsiisuufiita maal karoorisa uummata qulqullichi jimlaan shoror keessite maniin abguurtu saamuun maal intenshiiniin isaa isa ajaa'ibdi beekta gochi Itoophiyaa keessa gareen bilxiginnaa dalaguu jirtu seexanii qiyaama kee jiru hagamma gadin dhiisin seexanii guddayyaa nam gaafa warri islaamaa kun nam soomar ka qabu hidha jira baay'ee gaafas gadhiifame dhani amma nurra hidhamee jira seexanii guddayyaan sun gochi warri kun dalaguu jechuu daa'im ji sadiin guutiin haadha waliin manidhaa gargalchuun jaarolee abbootii gadaa kophee irra baaftee mee seerii biyyattii maal jedha seerii dhiisi Itoophiyaa keessatti aga biyya amma dhufe seerii bar wayyaane violating godhama hin hubanna garuu extremely akka nam saalfachiis kanaan akka bar bilxiginnaan godhamne jechuun maal seeta nam tokko eegiiteen duuba mirgat kabajuuf jira maal jedhan manidhaa keen nam shakkamin hidhama agi hidhamee man murtiitiin irra murtaawwas maani namni sun qulqullicha bilisaa jedhan nam qabde shakkama iite kama murtiin geessin poolisiin baafte jeet kama murtiin geessin poolisiin yakkama goote dihumanize goote kophee irra baafte yoo hatumti taate Itoophiyaa keessa seer eent diiguu jira seer eent ballee Itoophiyaa keessa seer maalti jira amma dhuga dubbachuuf kanaaf bitta ijoolleen qawwee fudhattee boson seent qaami garee bilxiginnaa shiftatan ofirratti cufti mirguumama qabi is a natural right self defense dhani self defense natural right wanni taatuufi garee seer cabsite hojii akkamtoota hojjat waan dandeettuun ofirra dhuguu mirguumamaati jechuudha. Kanaafuu gareetan mootummaa itti recognition kennuuf aduntan shifta waan qabaniin ofirra dhowwanii wanni nuun kanaa jechuudha. Amma uummata qulqullichirratti amma maaliif jaarolee deebite maaliif ijoollee xiqqoo deebite dargaggeessi cuftaayuu baqatee urseenee jechuudha. Hajjeefame haidha jira kabaafatamoo qawwee qabatee ofirra dhuguu jira jechuudha. Dhiir qawwee qabdu waan biriin dhabnee fi jaarolee man keessa guurtee itti taphatti jechuudha. Waan saalfachiisa namoota ammaantanii dhaadhan kan hedduun isaanii garee akkana deeggartanii maqaa waluun fakkaata. Eegi Oromoo taatennaa shanii deeggartaadha. Shaneen kun miseensi loltuu waraan bilisummaa Oromoo dhiir ganni 18 dabre. Nam ganni 18 guuti. Atiin ilma kan ganni 18 guuti. Faranjiin ilma kan ganni 18 guunnaan nagaatti dhaamatee beessa qabdi qooddee fi sirra godaanaa jechuudha. Keetii miti bakka guddata of danda'e. Lami biisuniiti karaarra wal agarta abbo nagaa bultee baarattoo leeyyoo itti nagaa wal gaafataman hin jirtu. Itoophiyaa keessatti ammoo nam ganni 18 zonta nam ganni 50 fakkeenya nam ganni 20 abba jaalmarroo fayyadanii miti.
marroo nam gan soddoma boson jiru haadhisaa ardhiitaa jechuudha. Maal sirni akkana maal sirni abaaramaan akkana gumi abaarsaati jechuudha bilisiginnaan jechuudha. Kanaafuu bilisiginnaan seeriin beektu mootummaan nu dheedhanii uummatuuf dhiisuun qabu. Is a natural right bilisiginnaa ofirraa ittisuu callaa barbaachisa. Maaliif akkan gooti interestii warra maalii waan ta'etti interestii yeroo gargaraatti irra dubbanne interestii garee lamaa walitti makaa tokko finxaalayii amaaraa ta'uu uummata weerarte biyyatti gwaaga'uu barbaadu talaf barbaadu ta qabeenya nam cufa hiyyette saamuu barbaadutti lafsunti jeequmsuum lammeessoo garee bilxiginnaa ha uummata yulchite diinagdeen uummata cabsite aamilee uummata cabsite angoo gubbaa waan turtitti fakkaatu jira jechuudha garee mata qulfii tasammuu duwwaata akkanaa wal guure uummata biyyatti goola jira jechuudha gochi warri dalaga kuni waan angoo gubbaa turtitti fakkaatu malee Itoophiyaa biyyeedhaan tarsaasee bakka lama qoodee jira jechuudha bakka lama callaa doontan ammaan tana bakka lama qoodamu Tigraayaayyuu irra fottotti dhiis mootummaa shiftee dhuunii uummata buluu jira miti. Kaabi biyyatti illee bakka hedduu waraan bilisummaa Oromoo waan jal jirtuu fi Itoophiyaa qiricanii nyaachuu jiranii jechuudha. Reeffi Itoophiyaa irra qalladuu jirti jechuudha. Borganam ilmaan isii gari isii yaatiin beenu isaan mataan isaanii gari isaan deeman hin beenu humbaruma baarsaati waaqa keessa nu baasinna malee maal jennu. Dubbii shanii jedhu kanaan wal qabatee waan jiru amma sirra deebineedhuma tuttuquudhaaf shaneen amma Oromoon of beeku. Oromoon quuqama qabu Oromoo eenyummaan isaa itti dhagahamu Oromoon saba ijaaruudhaaf ni danda'a jedhamu Oromoon dhageettii qaba jedhamu yeroo ammaa Walloo keessas jiraadhu Matakkal keessas jiraadhu Oromiyaa bal'oo keessas jiraadhu shaneedhaati kana keessa itti ramadamuudhaaf hin dandeessa taate jenna of beektee eenyummaa keetiif bakka kennitee quuqama qabaattee saba keetiif kan dhiigdu ta'e saba kee ijaaruudhaaf hin dandeessa dhageettii ni qabda taate jennaan hawaasa biratti ati shaneedha siin balleessuurraa duubattee hin deebi'u bulchiinsi Abiy Ahmed kan inni amma ittiin jiru kana kan inni godhuuf tokkoffaa adeemsanni tarkaanfachiisaa jiru faana qaamoleen kunneen hin beekan deemuudhaaf hin danda'an waan ta'eef isaan kana qabatee gara bakka barbaadu sanaatti deemuudhaaf hin danda'u waan ta'eef magaalaa keessaa qulqulleessinee irra baadiyyaatti galchinee amma immoo baadiyyaa keessas qulqulleessuudha fakkaata kan inni barbaadaa jiru baadiyyaa keessas qulqulleesseessatti akka inni galchu gaa hin beeknu humnoonni Amaaraas karoora lafti Matakkal lafa keenya jedhanii qabatanii ba'aniif Matakkal kan Amaaraa jedhanii karoora qabatanii ba'an dura dhaabachuudhaaf kan danda'u uummata kana ijaaree kan dura dhaabbachuudhaaf danda'u qaama kana waan ta'eef ammas kan isaan irratti fuulleffatanii jiran isaan quuqama qaban isaan of beekan isaan hawaasa biratti dhageettii qaban isaan hawaasa ijaaruudhaaf danda'u jedhaniidha jechuudha. Gam tokko makalakaan shaneedha isaaniin gargaara gama kan biraatiin isaan weerara lafaa sana raawwatanii hawaasa saafe buqqisanii lafa isaa saamanii qabeenya isaa saamanii karoora Matakkal lafa Amaaraati jedhu sana fiixaan baafachuudhaafidha kan deemaa jiru. Kanaaf kaayyoon isaaniis wal simataa adeemsi isaaniis kanuma wal qabatedha jennee kan nuti kaasnuufi jechuudha. Makalakaan isa raawwatu faannoon isa raawwatu adeemsi isaaniis galmi isaaniis tokko ta'eeti kan mul'atu yeroo ammaa. Oromoon of beeku kamiyyuu shaneedha shaneen immoo buqqa'uu qaba gaafa shaneen buqqa'uudha lafa sana saamuun kan danda'amu sirna ofii barbaadan sanas ijaaruudhaaf kan isaan danda'anii jechuudha. Matakkalitti wanti ta'aa jiru kanadha waggoota sadan arfan darbaniifis wanti argaa turre isuma kanadha amma yeroo qalbii isaaniitti deebi'u jettee eegduttis kanadha kan raawwataa jiran gama mootummaa federaalaatiinis gama naannoo Amaaraatiinis egaa Oromoon inni kaanis sagaleedhuma waliif ta'uun illee waan tokkodha jedhee tayyaadhaan yoo wanta biraa gochuun illee hafe garuu gochuun hin danda'amu hundumaayyuu waan kana hundumaa yoo waloodhaan falmachuun danda'ame waa hundumaayyuu jijjiiruun akka danda'amu moona namaan. Yaaddo guddaan lafa san irra caalaa jiraattota irraa odeeffadhe tokko ummati kun yeruma haleellaa irratti jalqabuuf karoorsan waggaa 3 dura hidhannoo hiikkachisanii turan waan ummati kun ittiin of aggaammii isarratti dhufe qolachuu danda'u hunduma irraa saamanii jiran. Shukka dabalatee shukka meeshaalee qonnaa dabalatee akkuma paarlaamaa keessatti mancaanii hidhannoo seeraan alaati jedhanii ummati Harargee mancaa meeshaa aadaa akka hiikkatu godhan meeshaa aadaa qofa osoo hin taane meeshaa ittiin qotatee oomishatu ka akkasii godhanii tokko hidhannoo hiikkachiisanii jiran ummati kun duguggaa hamtuu jala akka jiru ka akeeku tokko hidhannoon irraa guuramee jira waggaa 2-3 dura jechuudha kan biraa amma tibbana kan dhagaa jiru ummanni kun ummata biraa irratti hiriirsaa akka jiran keessumaa saboota eenyummaa kan biraa qaban kan naannoo san keessa jiran hidhannoodhaan ummata Oromoo Matakkal keessatti hiriirsaa akka jiran dhagaati ka jirru saamichi guddaan naannoo sanatti gaggeeffamaatti jira saamicha qofa osoo hin taane yeroo oomishaa kanatti ummati kun haleellaa guddaa jala seenee akka oomishanne gochuu jechuun bara dhufu akka beela'u
akka marfamu akka damdamachuu hin dandeenye beela akka meeshaa waraanaatti dhimma ba'anii uummata kan lafarraa duguuguuf akeeki jiraachuu agarsiisa. Yoo teessee laaltu akka qaama walabaatti akka uummata kana keessaa nama baay'ee tokkotti soo laaltu uummati kun badii tokkollee hin dalagne. Haga sirni Abiyyi dhufutti uummati kun nagaan uummata isa wajjin keessa jiraatu wajjin nagaan jiraata ture. Uummata ollaasaa wajjin uummata nagaan keessa jiraata ture. Haleellaa jalqabaa ka eegalee mootummaa naannoo Amaaraati yoo yaadattu ta'e Jaawwii godina Jaawwii jedhamu keessatti yeroo tokkotti gumuzoota 490 jumlaan fixanii ergasii haleellaan Oromoo fi gumuz irratti xiyyeeffate naannoo sanatti dhufe jechuudha. Yaadannoowwan garaagaraa yakkooti garaagaraa gama mootummaa naannoo Amaaraatiin finxaaleeyyiin naannoo sun bobbaaseen naannoo sanatti deemaa turanii badiin Oromoo naannoo sanatti qabu tokkollee hin jiru amma ta'e kaleessa sarras gara fuulduraatti illee uummata nam kamiin wajjin nagaadhaan jiraachuu danda'u uummati kuni. Kanaaf warri kun badii tokkollee hin qaban jeequmsi magaala tokko keessatti osoo bakka tokkotti osoo raawwatamin uummata jimlaa walitti qabanii manneen barnootaa buufataalee poolisii haga dhaabbileen haqaa hundi guutanii mana barnootaa keessatti hidhanitti sadarkaa sanatti waan hedduu nama yaaddeessaati. Yoo badii qabaatan mana murtiitti dhiyeessanii murtoo itti laachuu malee uummata jimlaan karaa diinummaa hamaa qabuun akkamitti sabbi Oromoo naannoo san keessa jiru diina biltsiginnaa ta'e uummati Amaaraaf uummati kabiraa michuu biltsiginnaa ta'uu danda'a. Kana gaafa biltsiginnaan akka waliigalaatti bineensa gochoota gogaa nama uffatan ka gochi isaanii gochi bineensummaa mootummaa sadarkaa namummaa keessa ba'e sadarkaa bineensaa gad bu'e dhiig nama dhugaa ool dhiig nama dhangalaasaa ool uummata buqqisa ool uummata gidirsa ool guutuu biyyattii gaagaa ool kasuun irratti ammoo guddin jedhaman waan taateef mata kala fakkeenyaa qaban malee guutuun Oromiyaa tam fakkaatti guutuun biyyattii tam fakkaatti dinagdeen biyyattii kuftee jirti namni nagaa argateen beeku qaala'insi samitu qajira biltsiginnaan badhaadhina sindee Raashiyaatti erguuf dhaadatti kun salfii warra ceeriin qabne jechuudha gumi girriftu ceeriin qabne ta salfiin been jechuun ni dandeenya toopik kan armuma keessa baana. Ayyee kanuma wajji wal qabatee uummati keenya bakkeewwan garaagaraatti buqqaa jiru deeggarsa argataa hin jiru bakkeewwan garaagaraatti faca'ee bittinnaa'ee bakka jirutti xiyyeeffannaa argataa hin jiru qaamni uummata kana buqqisaa jiru keessumaa qaama mootummaa waan ta'eef mootummaan deebisee baraaruu hin dandeenye lixa Oromiyaatti tibbana oduu dhageenyeen Universitiin Wallaggaa hawaasa naannoo sanaa buqqa'ee keessumaa akka godinaalee sadan Wallaggaa Bahaa Wallaggaa Lixaa Forroo Guduruu keessaa buqqa'aniif koree jabaa tokko ijaaree karaa hojjettoota isaa barattootaa fi barsiisota isaa deeggarsa walitti qabee hojii damdamachiisuu dalagaa akka jiru dhageenye jirra. Hojiin kun hojii jajjabeeffamuu qabuu fi dhaabbileen Oromiyaa keessa jiran fakkeenyummaa isaa fudhatanii ka itti deemuu qaban jennee yaadna waan kana irratti dubbanne gaariidha. Yaa Yuunivarsiitiin Wallaggaa gochinni dalagee gochuma haayumisa keessa tokko waan ta'e Yuunivarsiitiin barattoota barsiisuun jiraatti qorannoo hojjetee rakkoo uummata keessa jiraatu sun furu. High Learning Institution hojii tajaajila hawaasaa. Hojii tajaajila hawaasaa kennu hamilla caalaa Yuunivarsiitiin Wallaggaa waanumirra eeggam tolchee jechuudha. Yuunivarsiitota Itoophiyaa gochoota akkana keessa hin turre eegii dhiyoota waraanii kaa biyyatti jalqabas Yuunivarsiitiin Itoophiyaa gochoo salfachiisoo keessa yormaatan argina. Yuunivarsiitiin guddittiin maqaa guddoo qabdi biyyatti keessa dur'aansiiti Yuunivarsiitiin akka Finfinnee waraan bu'yoo bobbaas targine namoota paartii siyaasaa deeggaran irra digrii fudhadhee dhaadatti dhageenne Gondarfaa yaa'ii fudhattee jechuudha. Doktori Kabaja Faya fudhattee tun hojii maafiyaati jechuudha. Duuriyyeen Abiyyi Ahmad Jaar Biraanuu Naggaafaan duuriyyeen eegebuuf gocha akkana yuunivarsiitota irratti dalagaa turte. Garuu yuunivarsiitiin Wallaggaa sa'aatii uummata rakkata kanatti ujumirra eegam tolchite hojjettoota yuunivarsiitichaa miinda ofirraa yookaan barattoota nyaata ofirraa phone 04 Yusuf 04 wamsun irra waan qaban irdisanii barattoota uummata buqqa'eef midhaan bitanii gargaarsaa ergu isaanii dhageenye kun hojii jajjabeeffamuu qabu jechuudha. Oromoo wal gargaaru malee mootummaan qabdu jechuudha. Tan jalsararee amane biltsiginnaan yoo mootummaan biyya lafarra dhaban I don't know. Biltsiginnaa yookaan gareen Abiyyi Ahmad bobbaas opdiyoon uummata Oromoo bakka buutedhe namni yaadu he is navy qofa tamtan namsammuun isaa dhiphoo jennee waan amannuufi uummata Wallaggaa waggaa furguutu waraanii isirra jalqabe takka mootummaan Oromiyaa yookaan mootummaan federaalaa gargaarsa uummata sun gargalee ilaalle jechuudha. Mootummaan Oromiyaa kan Shimallis Abdiisaa faan garee kubbaa miilaa Amaaraatti miiliyoon 25 kennaniif hafuma mootummaa naannoo Amaaraatti miiliyoon 100 kan mootummaan gizee Sidaamii dhaabate miiliyoon 100 baasan uummati Wallaggaa yookaan Oromoo Wallaggaa Oromoomte diin taate
Biltsiginnaan Oromoo gandaan jaarte madaa ganga Oromoo jidduutti humte jechuudha. Biltsiginnaa waliin namni dhaabatu eenyullee taanaan diin Oromoo ta'u jal sararreetti himnaa jechuudha. He is our enemies akkasiin afaan guunnetti muqama. Warri sirni tortora kan deeggaru kamiyyuu diin Oromooti. Ijjeecha ilmaan Oromoo keessa harka qaba rakkoo gaaga gada doomata Oromoo keessa waan harka qabuu fi biltsiginnaa irraan eeggamtu garuu yuunivarsiitii Wallaggaa qaama mootummaa taatullee dhalattooti barattooti hojjettoota achi keessa jirtu uummata ofiitu dhukkubdee gargaarsa kan godhuuni waan baay'ee appreciate godhame dhalaadhaan. Waggaa afur baranaa battala uummanni kun godina gara Asoosaa kana gara Kamashiifaa keessa yeroo buqqaa turettis yuunivarsiitiin kun yeroo garagaraatti uummata kanaaf haga humna isaa birmachuudhaaf yaaliin inni taasisaa ture ni jira. Egaa akka dhaabbata guddaa naannoo sana jiruttis dirqama dachaatirraa eegama jedheetanii eegan yuunivarsiitii Wallaggaarraa kaka'umsi isaanii gaariidha. Haleellaa yeroo ammaa uummata sana mudatee jiru keessumaa Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa aanaalee gara 8-9 ta'anii keessatti haleellaan mudatee uummata buqqaasaa jiru kana jeeota 10 ol lakkoofsisee jira jee kurnaffaa keessa jira natti fakkaata adoolessa keessadha kan inni eegale sanarrattis yeroo hundumtiyyuu karra cufatee uummata kana callisee uummata qeesaarraa buqqee kana callisee ilaalaa turetti dhaabbilee hawaasa kana qaqqabuudhaaf tattaafataa turan keessaa yuunivarsiitiin Wallaggaa isa tokkichadha jechuudhaaf nan danda'a kanaan duras hin yaadattu yoo ta'e barsiisonni haga kophee ofii isaanii ofirraa baasanii gumaachuuf itti gahaati kan isaanii turanii guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna ammas tattaaffiin taasisaa jirtan uummata rakkoo kana keessa jiru qaqqabuudhaaf seenaa keessatti illee waan isin galateeffachiisudha jedhee yaada waan si ajaa'ibu barsiisotaa fi barattoota egaa barattoonnis barsiisonnis qaama isaanii waan ta'eef dirqama qabu lammiileen alaa dhaabbata sana keessa hojjetan barsiisan illee waan kana keessatti adda durummaadhaan qooda fudhataa jiraachuu isaaniidha gabaasa BBC irraa kan argine egaa birmannaan yuunivarsiitiin Wallaggaa qofti taasisu yookaan hawaasni yuunivarsiitii Wallaggaa qofaa taasisu uummata kuma dhibbootaan lakkaamu kan dirree irra faca'ee haga har'aatti birmannaa tokko dhabee jiru sanaaf fala waaraa ta'a jennee hiyyaannu haga ta'e tokko qaqqabuudhaaf ni danda'a nama haga ta'e gargaarsi kuni yeroo gabaabduudhaaf waa isaan dandamachiisuudhaaf ni danda'a garuu uummata kana deebisanii dhaabuun bakkuma inni jirutti illee akka lubbuudhaan illee beelaan illee hin duguugamne gochuun dirqama qaama maraati jennee yaanna mootummaan ijaajilumaadhaanidha uummata sana kan inni ilaalu jalqaba yeroo isaan buqqaanis uummata kana ittisuudhaaf waa tokko hin goone erga isaan buqqaafamanii mancaafamanii qe'een isaanii onee irratti gubatee waan qaban saamamanii hamgi lubbuudhaan hafee ba'ee jalaa baqatee dirreerras ta'u faca'uudhaaf dirqamettis wanti tokko wanti inni godheef hin mul'atu. Kanaaf hawaasni keenya keessas alas jiru waan kanallee qubasoo qabaatee gaariidha jedhee yaada. Yaa lammiileen biyya alaa kan yuunivarsiitii sanatti hojjettoota ta'anii tajaajilan gara birrii Itoophiyaa 600 gumaachanii kan jedhu gabaasa kana keessatti ka arge dhugaa dubbachuuf hedduu waan dinqisiifatamuu qabudha. Hawaasi keenya mataan isaa waan irraa barachuu danda'u jedheetan kan yaadu dhaabbilee akkasii Oromiyaa keessa lakkoofsa hedduutu jira. Dhaabbilee faayinaansii jira, yuunivarsiitii jira, dhaabbilee qorannootu jira, dhaabbilee civic organization baay'eetu kutaalee Oromiyaa garaagaraa jira. Uummati kun dhugaa dubbachuuf bakkee hongeen jirtuttis bakkee buqqaatiin jirtuttis wal cina dhaabbachuu qaba. Olaaltu akka biyya sanaatti dhaabbileen faayinaansii guguddoon, investimentiin guguddoon, indastiriiwwan guguddoon baay'een isaanii handhuurri isaanii Oromiyaa. Qabeenya Oromiyaatiin namni nagadee kabadhaadhee ka qanani'ee magaalaa Finfinnee fi bakka garaagaraa jiraachaa jiru. Garuu yoo uummanni kun rakkatu yoo uummanni kun hongeedhaan dararamu haawwan qeerraa buqqaanii bosona keessatti yoo dahaa jiran daa'imman malnutrition hanqina nyaata madaalawaan yoo dhumaa jiran namni birmatuu fi argaa hin jirtu jechuudha. Yoo laaltu dhaabbileen baay'een ka biyya alaallaa dhufanis dhaabbileen bakkee garaagaraa Oromiyaa irratti investi godhan baay'een isaanii qabeenyaa fi lafa Oromiyaa barbaadu humna namaa Oromiyaa keessa jiru barbaadu malee rakkina Oromoo qooddachuu hin barbaadan. Isa kanatu baay'ee na dhukkubsa beektaa. Mootummaan naannoo Oromiyaas warra kana mobilaayiz gochuudhaaf fedhii hin qabu, humnas hin qabu natti fakkaata beektaa. Interestuma isaatu hin jirre humna caalaa jechuudha. Osoo danda'e dhaabbileen maltii biiliyoon kaampanii meeqatu jira Oromiyaa keessa warra kanaaf haguma ta'e miila xiqqoo gumaachanii namoota 100 buqqaanii jiran kana kan damdamachiisuu danda'an jechuudha. Kun tokko mootummaan naannichaa dantaan qabu, uummata naannichaa dantaan qabu. Akkitti investoroota fi indastiriiwwan Oromiyaa keessa jiran maaneej itti godhuu fi haandil itti godhee jirus baay'ee kan rakkoo qabu jedheetan kan yaadu.
wanni hundi ofii waajjirri Shimallis Abdiisaa warra buqqees warra hongee darramaa jirus ofii isaa gargaaruu qofa osoo hin taane hoo danda'e dhaabbilee Oromiyaa irraa badhaadhaan kana mobilaayiz osoo godhe waan baay'ee ofirraa furuu danda'eeti yaada kana kan kaasuu barbaadu dhimma hongeedhaan wal qabatutti kan dabaru. Kaasiyoon. Kibba bahaa Oromiyaatti egaa akkuma kanaan dura deddeebiidhaan kaasaa turre rakkoon hongee hubaatiin inni hordofsiise hubaatii salphaa miti. Uummanni keenya horii qabu hunduma jalaa duguugeeti kan darbe hongeen kuni uummata horiirra darbeeyyuu hanga dhala namaallee beelaan du'uutti yerootti ga'eeti ture. Boorana keessatti yaadannaa aanaan keessatti hongeen hin mudanne hin jiru. Baha Baalee yaadannaa aanaan keessatti hongeen kun hin qaqqabne hin jiru. Gujiin akkasii, gujiin lixaa akkasii, Baaleen akkasii. Darbee Harargeen Karrayyuun gara giddugala Oromiyaatti illee ol dhufe hunduu hongee waggoota 3 arfan darbaniif roobni dhabamuudhaan wal qabatee uummanni harka qullaatti kan inni hafe waggoota 3 irra jireessaan guutummaatti roobni kan inni dhabamee ture. Yeroo ammaas yaaddootu jira beektee bakka tokko tokkotti roobni roobuu jalqabee jira dhugaadha gara Booranaa kana hin dhageenya darbees gara Baalees iddoowwan roobni roobuu jalqabee ni jira. Haa ta'uti roobni roobaa jiru kun ga'aa miti jechuudhaan saayinsiin yookaan ogeeyyiin meteoroloojii kan isaanii ibsuu irratti argamanii kana hordofee immoo marsaa afuraffaadhaaf amma hanqinni roobaa jabaan hawaasa kana mudachuu danda'a. Hanqinni roobaa kun immoo hongee duraan iyyuu mudatee qaala'insa jireenyaadhaan dabalamee hawaasa gaaga'aa jiru kan hawaasa harka qullaatti hambisee jiru kana ittuu hammeessuudhaan gara beela hamaatti oofuu danda'a jechuudhaan yaaddoo isaanii ibsaati kan isaanii jiranii. Itoophiyaa, Soomaaliyaa fi Keeniyaatti sababa hongee kanaan namoonni miliyoona 16 ta'an gargaarsa midhaan nyaataa eeggachuudhaaf saaxilamanii jiru akka gabaasa Save the Children tibbana baasetti jechuudha. Kanaan wal qabatee Itoophiyaa keessatti namoonni miliyoona 8,100 ta'an rakkoorraa bu'aniiti kan isaan jiranii irra jireessi isaanii immoo Oromiyaa keessattidha. Hawaasa kana hatattamaan qaqqabuun hin danda'amu taanaan birmannaan taasifamu jabaachuudha baannaan uummanni kun balaa hamaatti deema fuulduraafis haalli jiru haala yaaddessaadha jechuudhaan kaaseeti kan inni jiru. Hongee jiru kanaan wal qabatee daa'imman 800 fi 90 ta'an hanqina nyaataatiin miidhamuu isaanii ibsee jira. Waraanni Yuukireen akkasumas qaala'insi jireenyaa sababoota garaagaraatiin waraana dabalatee jijjiirama qilleensaa dabalatee weerara awwaannisaa dabalatee mudatee jiru ammoo haalota mudatan hedduu hammeessee jira. Hongee baha Afrikaatti yookaan gaanfa Afrikaatti mudate kanaan wal qabatee haalli jiru ammallee yaaddessaadha jechuudhaan dhaabbanni kun kaasee jira. Dhaabboleen idil addunyaa biroon illee gabaasa wal fakkaatu waloodhaan baasaniiti kan isaan argaman. Yaa crisis waan gurguddoo barkan addunyaan keessummeessite keessa gaafii Afrikaa baay'ee miidhamuu isaa dubbatama. East Africa biyya akka malee yeeyyii jedhamee herregamte keessa gaafa Afrikaa Eertiraa faa, Itoophiyaa faa, Suudaan faa, Soomaaliyaa faa biyyi waggaa baay'eef mootummaa hin qabne biyyi waggaa baay'ee shiftaan qorka turte waan taateef gaafa Afrikaa kun crisis hamaamtu keessa jiraachuun hin dubbatamaa jechuudha. Biyyi kana natural disaster plus human made wanni nuuni afran waliin dhufte gooluu jalqabde covidiin dhufe covidii taanse hongeen dhufe kullamaa waan rabbiin fidu kaan ammoo waraanii bakka hedduutti hin baname Soomaaliyaatti farmaajoon crisis hin nuumeen alshabaabii wal qabate qiyaamaa jira. Isaayyaas Afwerqaan ni tolchin beekna. Suudaanii waraana ture. Abiy Ahmed ammoo civil warii inni gara Tigraay waliin baneen gaafa Afrikaa hurraafamaa turuusaa hammalee illee kufaati dippiloomaasii irra kakay uummati hirkattummaan harka gargaarsa namooma jiru haleela dippiloomaasii godhameen miidhaan jabduun dhaqqabuu dubbatamaa jechuudha. Walumaa galatti gara Itoophiyaa yoo dhufne Itoophiyaa keessa ammoo Oromiyaa ta'een yoo xiyyeeffanne kooziin gugurdooni hongeen akkanitti uummati miidhuu dandeenye bakka lama qooduu dandeenya jechuudha. Ka'umsi rabbi kataatu malee ammallee hongee uummati keen gaagaate sadarkaa ilmi namaa abbaan ilmi camadee ilmi abbaa camadee ittiin qoteen kan ugaye human cause goone fudhachuu dandeenya jechuudha. Human cause jechuun kan dandeenye keessa fakkeenyaaf waggaa 3 dabre yookaan waggaa 4 dabre eegii gareen Abiy Ahmed faanangoo qabattas uummati nagaan oolee buleen beekuu jechuudha. Gaagami nageenya kadhuuf uummati akka buqqa godhe uummati buqqay tasgabbaa'ee qotachuu bocachuu horii horsiifachuu dhiisi mirgi lubbuun jiraachuu irra mulqamee qaayoo fi gadhiisee baranda bulu jalqabee jechuudha. Saati sunti naannoo rooba argattellee carra qotachuun arganne carra bocachuun arganne carra horii horsiifachuun arganne jechuudha. Hongeen gubbarraanitti dhufte gaagami lakkoofsi hin qabne dhaqqabee jechuudha. Gabaasa Addis Standard baas dubbisa ture. Mootummaan naannoo Oromiyaa livestock loowwan miliyoona tokko tuqa sadi dhumuu qaba dubbacha ture. It is ridiculous. Si ceersayyoo Booran qof keessatti
not less than 6 million akkasit dhumati raga qulqulloo ani dhiyootan dubbiseen loo million jaatti tilmaaman booran qof keessatti dhumu argane akka Oromiyaatti loo million tokko qasadii dhumate biltsiginna nami recognize god waan injireef anin garee shifta sun fulasiyama seexana mana tawarran fudhadhu jechu akka waligalaat wamtaateefu dhibba akka muummata irraan dhaqqabdee hotte ori dureessi durii loon harre duuba baas guutuma guutuut qollaa eeyyoommate jira jechuudha. Lamaffaa manneen barnootaan cufamanii uummati jireenyaan hin gaagee jireenyi maatii guutuun hin diigamee jechuudha. Kanirraa kaka'e uummata gumga'uun baqatee magaal seenee jechuudha. Uummati kan magaal seen hara lamaan dhiibba hara lamaan tokko soda nageenyaatiif baqataa lama ongee baqataaf wanneedha jechuudha. Uummati soda nageenya baqachuuf lubbuu fiitiif fedhe magaala gal uummata ongee baqatee magaala galee siyaasaaf itti fayyadamanii jechuudha. Walitti qabanii horteessisanii nam beela yoo ati ilmi namaa beela'e garbummaan hamtuun beela armaan dur dubbadhe jira. Nami yoo beela'e waan nyaata dhabe yoo ati daabboo kenniteef namijjeessaa jechuudha. Uummati beela'e iyyoommati suni Oromoo rakkaasuuf maqaa shane jedhuun akka uummati qubu walitti qabee waliisis walijjeesisiis poolitikaaf itti fayyadamtii jechuudha. Garee duuriyyee maafiyaa sadarkaa mootummaan guun wanni jennuuf biltsiginnaani probably yeroo du gaaf wayyaanee nyangoo gubba jirtu khani harka dhaananii fi beekamti misooma dimokiraasii jedhanii isiin baanaan dhaadattooti baay'attee jechuudha. Biltsiginnaadha sodaaf afaan fakkeessuuf nami afaan guutate dhuga jirtu hin dubbatu. Yoo biyyi lafa gubbaat Itoophiyaa biyyi ta'edhaan carra survival hin qabdu deebite bitaatu abdee hin qaban optimistii miti. Yoo biyyi taate mootummaan akka shiftaa tana Itoophiyaan bulchu deebite yoo carra survival argate jedhamana. Kaan ammoo akka waligalaatti bokkaan akkomta ta'e bakka iddoo ayyuu roobe bokkaan rooba immoo faayidaa caalaa dhiibba dabalata uummata irraan dhaqqab jechuu dandeetta. Loowwan ongerrafan eegi bokkaan garaan duwwaa waan taateef kaafanillee guutuu dhumatan. Nami bonaan loon 20 irra dhumatanii loon 5 fi roobi dhufennaan guutuma wal gul dabranii eegi roobi dhafeen duu maaltu uumamseeta horiin hin dhumate saati sila uummata akkumta ta'e dojembeelleen badiileelleen midhaan ijoolleen wanni facaafachuu seenetti hidha araba nan bifaaraan opereeshinii shaneedhanii eeganii bokkaan roobennaan akkumatiin facaafanneef akkumatiin qotanne Oromiyaa dirree waraana godhanii jechuudha. Naannoo kibba Oromiyaa hongeen itti baay'ate khaloon live stock horsiisan kan lixar argee maani dhiisi jiddu galees Oromiyaa waraan guddaa kee jirti jechuudha. Qote bulaan ka gubbarra taanii xuyyuuraan adhan laf qotatimoo xiyyiiti baqata. This is my question. Biltsiginnaan gadadoo uummata mabarbaaddii watette uummati eegi garaachaan garboom eegi beelay freedom ofii yaaduu jechuudha. Gareen tun ammoo garee duriyyee waan taateef uummati cabsite angor turraayit sammuun diqqaan waan nammiituuf itti fakkaattee ta'uu dandeetti haan dhumirra kee xiyyeeffannoo dhabuu uummati keenya gaagaamuu jira jechuudha. Abiyyi Ahmad dhufee durii at least uummata horsiise bulaa kana victims waan taaniifi Oromiyaa maani koomishin horsiise bulaa Oromiyaa jedhanii direct xiyyeeffannoo kennanii fi bar wayyaanee illee acceptance qaba. Abiyyi Ahmad dhufe gammoojjiif badda dareef minaamin jedhee am waajjira dhibiillee dhaabuun oolu waajjira itti gaafatama roobsisuu waajjira mandiisuu fa'idee dhaaba inni gana bokkaalee roobsisuu jira miti waajjira mandiisuu waajjira barqaqqee fa'idee gana waan akkas hundeessuu danda'a. So waajjira gammoojjii jedhanii waan waliin qaban walitti fidanii kalee galgal laala ture amma naannoo Somaaleetiif naannoo Oromiyaati gargaarsa kennanii jedhanii miliyoona 338 Oromiyaa faarii Soomalee jedhan. Soomalee keessa uummata gamit godina gamit horsiise bulaa hongeemmiidhaan Oromiyaa keessa godini jaguutu mita biyya ta'e. Godini 8. So kanaafu gochi biltsiginnaan dalaguu jiru. Biltsiginnaan maqaa Oromoo qabattee diinummaa si waan agarsiisuu jirtuu fi I'm so sad waan kanoo dubbadhinaara. Yaa gabaasa koomishinii hooggansa sodaa balaa obeeffachuudhaan miidiyaaleen akka standard baasan kana keessatti loonii miliyoona tokko tuqaa sadiidha. Egaa gabaasi kun gabaasa mootummaati loon miliyoona hedduu dhumuu isaanii ragaa nu qabnu si mul'isa. Walumatti gatiin loon kanaa birrii Itoophiyaatti yoo tilmaamu gara miliyoona 20 biliyoona 26 ka jedhu gabaasa kana keessatti bajeti naannoo Oromiyaa ka bara kanaa ka caffee raggaasise biliyoona 100 fi biliyoona 24. Kana jechuun loon Oromiyaa keessaa dhuman ka akkuma ragaa mootummaa kana bu'uura godhattee olaaltu bajeta naannichaa keessaa 1/5 tokko shanaffaa ta'u jechuudha. Saalfachuu qabda beektaa naannoo amma super region ta'e kana isuma naannoo resource guddaa qabu ka Itoophiyaa keessa sochiin maallaqaa sochiin dinagdee jabaan keessa jiruu fi utubaa dinagdee biyya sanii ta'e keessatti qabeenyi loonii haga kana akka baalaatti yoo warcee ani Oromiyaan bulcheettee mootummaa naannoo Oromiyaa itti gaafa gadi baatee dubbat
saalfachuu qabda dheeti kan yaadu qabeenyi kun qabeenya guddaa Oromiyaan waggootaaf horattedha. Qabeenya Oromiyaa qofa osoo hin taane Itoophiyaa keessatti maddii ekspoortii guddaan tokko buna taane qabeenya beeladaa kana leezar fi bu'aa loonii fi kaloonii wajjin wal qabatu jechuudha. Impactiin isaa hawaasa akka diinaatti lakkaa'anii hongee jalatti tiksan kana qofa osoo hin taane gross economy biyyattii irratti impactii guddaa akka qabu akkamiin hubachuu dadhaban kan jedhu akka gaafii guddaatti kaasuu barbaachisa. Kan biraa immoo lafti kun xiyyeeffannaa dhabuu isaati wanni guddaan jechuudha. Xiyyeeffannaa kara kam dhabe? Tokko balaan akka kanaa akka dhalachuu danda'u dhaabbileen meteoroloojii, dhaabbileen gargaarsa namoomaa garaagaraa dursanii akeekkachiisaa turan. World Meteorological Organization dhaabbileen akka baha Afrikaa kanarratti warri humanitarian issue irratti hojjetan warri raaga haala qilleensaa irratti hojjetan baay'een isaanii hongeen baha Afrikaa rukutuu akka danda'u irra deddeebiin himamaa ture. Hongeen kun barana qofa miti. Baha Afrikaa irra deddeebiin hongeen rukutaa ture waggoota baay'eedhaaf jechuudha. Tureera amma walakkaa jaarraa ta'ee jira irra deddeebiin hongeen mudachuu akka danda'u. Kanaaf akeekkachiisuu dursanii itti qophaa'uu wajjin wal qabatee mootummaan hin rafee jechuudha. Rafuu qofa osoo hin taane naannoon kun ittuma yaadamee hongeen akka fixu waan hojjetaa ture natti fakkaata. Akkaatii jette beela akka meeshaa waraanaa itti fayyadamuudhaaf fedhiin waan jiru natti fakkaata. Rakkoon tokko kana lammaffaa immoo naannoo Oromiyaa kan amma ragaa jiruun olaaltu lafti Oromiyaa parsantii 60 lafa horsiise bulaa fi gammoojjii tan. Ummati keessa jiru ummata miliyoona 5 haa ta'u malee lafti qabeenyi guddaan keessa jiru bal'ina ji'oogiraafikaalii lafti guddoon tan. Lafti xiyyeeffannaa dhabde immoo tan. Akkamiin xiyyeeffannaa dhabde? Tokko misooma bu'uuraalee misoomaa irratti hin hojjetan. Baay'een bu'uuraaleen misoomaa daandii, dhaabbileen fayyaa, dhaabbileen indaastirii, investimentii hundisaa giddugaleessa Oromiyaa irratti kan hojjetamu. Kanaaf ummati kun akkuma bara moototaa ummata boodatti faadhedhamee discriminate ta'ee jira jechuudha. Sanaaf gaagaamni kun dhufuu danda'ee jira. Qabeenya imaammataan hoogganamuu irra turee fi ka Itoophiyaa fi biyya sanaaf faayidaa guddaa oolchuu danda'utu balaa hongee kanaan dhabame jechuudha. Bajata biyyattii keessa guddaa kan ta'u walakkaa kan ta'u amma akka lakkoofsa guyyoon kaasutti bajata Oromiyaa keessaa walakkaa ol kan ta'u kan harcee kan bade jechuudha kan gaagame loon kana wajjin wal qabsee innaa baay'ee si gaddisiisa. Beektee amma hongee kana wal qabatee akkuma ati kaaste akkuma qondaallee asirratti maqaan isaanii eerame obbo Beenyaa Dureessaa daayirektarri akeekkachiisa duraa fi hir'ina sodaa balaa Oromiyaa jedhaman kan isaanii kaasan birriidhaan gaafa tilmaamtu tarii biiliyoona 26 kan isaan jedhan kana yoo ta'uu danda'a. Ragaaleen immoo kan isaan mul'isan sanaa olidha gaagaame jiru sun waan haala miti isaanumti ragaa sobaadhaan wal qabatee mootummaan ofuma isaatii rakkoo guddaa qabaachuu yeroo garaagaraatti ibsaa ture waan ta'eef sun baay'ees nu dhibbus. Beektee amma hongee kanaan wal qabatee miidhaan mudate garuu miidhaa birriitti tilmaamtu qofa miti beektee. Tarii horii bittee bakka buusuu ni dandeessaa yeroo booda deebisee uummanni kun horiis horatee deebi'ee of danda'uudhaafis hin danda'a ta'a. Uummannis walii birmatee wal gonfee maal jedhee waan kana keessaa wal baasuu numa danda'a ta'a. Garuu waan seenaa keessatti argine hin beeknedha hongee kanaan wal qabatee kan ta'e. Dhalli namaa gaafa akka qotiyyootti akka horiitti camadamee qotu arguu jechuun baay'ee hammam rakkoon kun akka inni suukanneessaa ta'edha kan inni sitti mul'isu. Qorqalbiin hawaasichaa baay'ee tuqamee jira. Deega akkamii keessa jiraatee seenaa keessatti an argee hin beekan. Uummanni Oromoo yeroo inni akka sangaatti camadamee qotuudhaaf dirqamu argee hin beeku. Asmiti biyya biraatti argine beektu. Boorana keessatti kanadha kan ta'ee jiru. Rakkoo kana haaluudhaaf irra dibuudhaaf yaalti qaamni aangoorra jirtu. Haa ta'uti uummanni keenya waan keessa jiru nus yeroo garaagaraatti ibsaa turree jirra. Kallattii garaagaraatiin isin hubata jedhee yaada Oromoon keessaa fi ala jiru. Uummata rakkoo sadarkaa kanatti rakkoo hammaataa kana keessa bu'ee jiru kan akkamiin haala inni keessa jiru kana keessa dandamachiisuun danda'amaa waan jedhu sana yaadaa deemu barbaachisaadha jedhee yaada. Ragaa qaama mootummaa dhiisaa bajata tokko 5ffaa ta'e tokko 10ffaa ta'e sana miti garuu qorqalbiin hawaasa keenyaatu qabee jira. Seenaa keessatti rakkoo isa mudatee hin beeknedha kan argaa jiru uummanni kun qotiyyoonsa gaafa jalaa dhumtu qotiyyoo ta'uudhaaf dirqamee jira jechuudha nyaatee buluudhaaf.
waa lafti kun yoo nama agarsiite bor nyaadheetan bulaa waan jedhuun egereensaa waan balaarra buutee jirtuuf kanarra bu'ee kan jiru waan ta'eef tiraaktara bituu fi yoo dadhabe Oromoon qotiyyoo bituu fi dadhabadhee yaadu an jara kanaafi osoo bifa qindaa'een hawaasa kanaaf birmannaan taasifame gaariidha miidhaan ammas hin dhaabbanne baha baaleetti rakkoo wal fakkaatutu jira gujii keessatti ammallee rakkoo wal fakkaatu jira booranni kan isin argaa jirtanidha viidiyoo irraa fuulduraafis immoo rakkoon kun itti fufa jechaa jira ogeessi saayinsii meteoroloojii kanadha kan inni mirkaneessaa jiru waan ta'eef uummata kana akkamiin baraaruun danda'ama amma horii baraaruu darbamee jira uummata kana akkamiin baraaruun danda'ama waan jedhu irratti hojjechuutu barbaachisaadha. Gaafiin guddoon sun ta'uu malte amma wanni tokko kanu namii keenya hubatini uummata kan uummata Oromoo ag salpha gargaaruu fi yaaliin goon mootummaa bilisiginnaa qabaanan caala birri miiliyoon 50 gaaf tokko waada galleedhani mootummaan achi dhaqee birri waada galanii uummata kanatti hin kennine jechuun waan garas nyaata waan sajaa'iba. Cuuf caala waan si dhukkubsa aan sirni bilisiginneedhaan kana clearly miidiyaa irratti armaan duraayyuu dubbadhe akka sirnaatti jibba kirraqa bir deddeebi'ee dubbadhe jiru. Gochisaanii keessa kana jibbisiis keessa yakka warri dhala namarra dalagadoon ta'ini yakka dalaganii qoosa warri qoosus ajaa'ibaa jechuudha. Maal jedhanii dubbachaa turan viidiyoo namni taa'ee wal harkisee lafaan qotu kana viidiyoon jalqaba yookaan suuraan jalqaba baatee naani gandi tokko keessa namooti qoosaaf harkisanii naan footoo kaasanii miidiyaa hawaasa ajanda taatette khaadireen beeloftuun namummaan qabna hattooti uummata qulqulleessiti dubbattee jechuudha. Eegisuun viidiyoon baay'ee yookaan suuraaleen baay'een ba'u jalqaban. Jaaroletaan nam tokko lamaa miti akka qotiyyoon binnee fi kun by the way is a true picture. Booran callam suuraan baatee fakkaan taataa miti. Boorani bitta namni tokko qotiyyoo 10 haqabu jira bitta. Kudhan qab kashan qab yoo akkan deege naannoo Oromiyaa bakkedduu Hararge Baalee bakkedduu fudhachuu dandeenya. Qotiyyoo loon baay'een hin jiran. Qotiyyoo tokko lama qab carraan isaa maal ta'uu danda'a jechuudha. Uummata Oromoo ammaanachi maal godhan seeta uummata Oromoo gargaarsi ammaanachi solve godhuu hin danda'u. Gargaarsi jiraachuu danda'u sirni tortoraan kun diigan eezar diigame yookaan waraan irra dhaabatoo sooleeshiniin hin dhufin aga gareen shiftaatuun barcuma gubbaa jirti gaagamii gadadoon uummata keenya jabaattee itti fuftu waan dhibin eegna. Bari biltsiginnaa keessa bari biltsiginnaa hardi caala borama. Qabadhaan adeemaan hardi caala borama bor caala iftaanamaa jechuudha. Kun murna baarsaa hawaaqi biyyatti abaaree jibbaatennaan uummata fidu waan taateef sooleeshinii jedhanii namanuu rabbiin carraa uummata keenyaa wanni adin jedhamu irratti ka gabaabsinu ajandaa kana keessaa hin baana waajirri dantaalaa Tigraay wal'aansoo bilisummaa ka ofiin of bulchuu ummati Oromoo itti jiru akka deeggaru ibsaa baaseen beeksiseetu jira wal'aansoon Oromoon gochaa jiru wal'aansoo walabummaaf godhuudha waan dinqisiifatamuudha jedhee jira dhimmi kun dhimma survival dhimma jiraachuu dhabuu kaasee jira Oromiyaan abiyyi booda gaaga'amatti akka ceetes ibsa kana keessatti eereetu jira ummati Tigraay fi mootummaan naannoo Tigraay wal'aansoo kana cinaa akka dhaabbatu ibsa kana keessatti dubbatee jira kanaan goola. Waajjirri kun ibsa baaseen bulchiinsi Abiy Ahmed yookaan murni aangoo irra jiru battala gara aangootti dhuferraa kaasee abjuu uummattoota biyyattii sabaaf sablammoota biyyattii hunda cafaqee sirna ofii barbaadu sirna tokko kan ofuma isaatii qofa irratti abbaa ta'u irratti abbaa aangoo ta'u qofa ijaaruudhaaf qabuun wal qabate isaan sirna federaalizimii sabaaf sabdaneessaatti amanan sabaaf sablammoota sirna federaalizimii sabdaneessatti amananiif sanaaf waardiyyaa dhaabbatanii irratti fuulleffatee jira uummanni Oromoos kana keessatti gaagama guddaa kaffalaa jira jechuudhaan kaaseeti kan inni jiru waraanni Tigraay irratti labsamuudhaan durayyuu battaluma bulchiinsi Abiy Ahmed aangootti dhuferraa kaasee waggoota 3 arfan darbaniif uummanni Oromoo rakkoo guddaa keessa jiraachuu maqaa seera kabachiisuutiin Wallaggatti Shawaatti Gujiitti Booranatti gochoonni ciigaasisoon hedduun duguggaa sanyiitti uummanni jimlaadhaan dhumaa turuudha kan inni kaasee Oromiyaa diigaa turuudha kan inni eeru sirni ibsi kuni egaa uummanni Oromoo kana qolachuudhaaf qabsoo keessa jira qabsoo mirga abbaa biyyummaa isaa kabachiifachuudhaaf isa dandeessisu bilisummaa isaa gonfachuudhaaf isa dandeessisu hiree ofii murteeffachuudhaaf kan isa dandeessisutti jira kanammoo ni deeggarraa jechuudhaan ibsa baasee jira mootummaan Tigraay qabsoo yeroo ammaa waraanni bilisummaa Oromoo kanaaf geggeessaa jiru mirga uummata Oromoo kabachiisuudhaaf geggeessaa jiru cinas ni dhaabbanna akka uummata obbolaatti
ni tumsina waliin dhaabbannaa jechuudhaan kaaseeti kan inni jiru yakkoonni Tigraay keessatti raawwataman humnoota mootummaan Shaabiyaa bobbaasu yookaan waraana Eertiraa fi waraana Abiy Ahmed michoota isaatiin wal ta'ee yakkootinni Tigraay keessatti raawwataa ture yeroo ammaa immoo bifa haaraadhaan Oromiyaa irratti labsamanii jiru. Opereeshinii waraanaa dhiheenya labsame kanaa wal qabateeti natti fakkaata. Torbanoota darban bifa haaraadhaan labsamaniiti kan isaanii jiranii. Yakkoonni kunniin kan Tigraay keessatti mudatan Oromiyaa keessatti itti fufaa jiru waan ta'eef hatattamaan dhaabbachuu qabu jechuun gaafatee jira ibsa kanaan waajjirri dantaalaa mootummaa Tigraay. Yaa akka waliigalaatti Abiy Ahmed dhufennaan Itoophiyaan gaagama hamaamtu kee deebii seenuu hin kaase kanaaf ammoo ka'umsi mootummaa sirni federaalii diigee mootummaa jiddu galeessa mootummaa sentraalaa hundeessuuf yaaliin inni godhu biyyatti gaaga'u dubbate sun keessa naannoo waraana irra labsamee akka malee haleella waraana jal jirtu kaloltoota meersiinarii Abiy Ahmediitiin dhuma jirtu naannoo Oromiyaa ta'u mootummaan naannoo Tigraay dubbate jira. Uummati Oromoo garee federaalistoota Itoophiyaa waliin ta'uun bilisummaa yookaan walabummaa ofiitii fi sochii jajjabduu godhuu jira. Qabsoo bilisummaa goonfachuuf mirga ofiin of bulchuu murteeffachuuf uummati Oromoo yaali jajjabduu godhuu jiran deeggarraa jechuu jira. Yaa gareen warri qoodameen kunini nu dhugaa qulqullummaa keenyarra ka'e gaafa yakki warra irra dalagam dhugaa warra dubbachaa turre warri ammoo xiqqoo callise ture iyyuu amma akkan jechuun warra dhugaa Oromoo walabummaa bilisummaa gaafachuu am jala hin qabne gaafa isaan angoo gubbaa jiran jalqabne mirgi keenya warri ukkaamsu tokkoffaanuma taqaraati tokkoffa cubbuteetna takkan tolche ammaan tan ammoo recognize godhanii dhugaa jirtuuf dhufan uummata Oromoo waliin dhaabbanii jechuun isaanii waan midhaaddu jechuu uummati Oromoo walqixxummaaf bilisummaaf biyyuuf dandeet ijaarrachuuf waggaa baay'ee miidhamuusa kaduraani morma turte kaduraan maqaa kanaan hojjetaa turte recognition kennuunis waan bareedduu jedhamana dhumirratti ammoo mootummaa ministeera dhimma jaalaa maani mootummaa naannoo Tigraayitti waajjira aajaa alaa jedhanii mootummaan naannoo tokko waajjira aajaa alaa hundeeffate jechuun independent fottooqa jira jechuun Itoophiyaatti farsim itti balasti gaallechi Itoophiyaan dinaat warreettan kuno ministeera aajaa alaa aasaa warra dubbisuu jira. Basically waajjirri kun yeroo waraanni Tigraay jabaatetti waajjira hundeeffamedha. Koreen yookiin waajjirri dantaa alaa kun dhimmoota dippiloomasii dhimmoota imeejii yookiin maqaa humnoota Tigraay tolchuudhaaf biyya alaatti kan hundeeffame hojii dippiloomasii jajjabduu hojjete yeroo garaagaraatti ibsa baasuu waan hawaasa Tigraay keessa jiru waraanni Tigraay waan keessa ture irra deddeebinu odeeffannoo wayitaawaa baasaati ture hojii dippiloomaasiitiif waajjira dhaabbate irra guddeessa jechuudha. Oromoon waajjira akkasii hoo qabaate gara fuulduraatti gaariidha basically waan jajjabeeffamuu qabudha. Odeessaaleen keenya ka guyyaa irraa dhimmoota sadi irratti xiyyeeffate kanuma hanga yoonaa ture waan wajjin turtaniif ulfaadhaa isiniin jenna.